obboleettiin teenya takka akka jettu naafi gurbaan tokko wal jaalannee garuutu hireen biyya adda addaa nu buufte biyya jirru tana keessatti duuba ani rakkinna narra gaheetiin firra haallitti jiran kun jiruu miti nagadhiisi je'ee gaafadhee na hiikuu dide yoo si hiikuu feete maallaqa 5,500 takkaahuu 5,000 maallaqa kana naa kennii si hiikuudhaaf jecha nikaan kan kun hiikamuu maallaqa maletti naan je rakkoon keessa jiruuf jecha maallaqa kana kennee fi yoonii fi gartee akka inni na hiiku godhe horiin kun isaa halaali moo isaa haraami jettu yaa gabroota rabbi warreen intala namaa fuutanii jiruun nafaqaa isii wahuma cufa keessattuu narratti dirqama firaashallee haqni firaashaalleen haqa isiitii wallaaltanii bakka isiin jirtutti gattanii yookiin irraanfattan rabbi keessan sodaadha takkaa isii wajjii waltaatanii baatii hangatti dhayxee laaluu dandeessu takkaa'uu haga itti isii tana fidachuu dandeessu yoo waltahiinsan goone akhiraan teessan akkan banne takkaa isii fidachuu takkaa bakka isiin jirtu galuu takkaa isii gadhiisuu filadhaa akka akhiraan teessan hin banne warreen kanarratti duuba na hiikeedhaaf maallaqa hangana naa kenni jettan horiin kuni ibidda liqimsitanii beekadhaa guyyaa boruu ibidda isinitti ta'a yoo wanni gartee isii gaafattan kuni waan fuudhasii baafte baatii takkaa fi lama odoo wajjin hin turin haaree sanitti yoo ka isiin na hiikii hasiin jettuu taate haqa keessa waan baafte barbaaddachuuf mirga qabda akkuma san mahariillee naadhiis jechuuf mirga qabda ammoo intala takka amal lama sadi wajji teeysee si hiikuudhaaf nikaan kiyyan hiikamu maallaqaan maletti jechuun kee haraam callaadha rabbi kee sodaadhu yoo inni akkasitti hadiidu taate karaa maxkamaatiin mana qaadiitiin mana murtiitti faskii barbaaddachuun mirga keeti